dhaamsa jajjabduu akkaan jabduu yuutubaroota Yaman ijoollee Yaman keessa jiran Hanaan ani ulfaa'ee jiraa ani ulfa garaa qabaa jette Hanaan dheengadda hajjiidhanii ani si jaalladhaa ani akkas ta'a jette wantoonni taate yuutubaroonni Yaman keessatti ta'aa jiran waan baay'ee nama jibbisiisa. Warroota durii malee warra haarofte ammaa kun jechuudha. Intala isaanii dubartii isaanii kaamilaa saayibana fakkaata. Aariif Mummaan jedhama. Gurbaan tokkollee akka isaatti mucaanii ani yoo sirraa ulfaa'e maal rakkoo qabaa? Yoo sirra argadhe ilma rakkoo qabaa? Akkas jettee wal fixuurra jiran jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirra isiniin jechaa. Baga jiraattan ammallee jiraadhaa. Warroonni hamma maatiitti maatiin mutaatanii asiin mul'atan hedduutu gagalatummaa warroonni ta'in isaan mallee ta'a. Isiniin jechaa jira maaliif hojjettan ta'uun gaariidha. Wal jabeessachuun gaariidha. Walaa jabeeffannu isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu Hanaanii fi eenyu jedhaa maqaa isaan beeku. Akkasii gurbaan suni Hanaan isee kaan hajji jettee wanti ani ka jedhu bara. Wanti kun taphuma isin biratti heerumanii akkas yaani gaaf kaan hajji jaalachaa gaaf kaan bultii hajji keessa seente Hanaan jechuudha. Gaaf kaan bultii hajji keessa seente jechuudha. Hajjiin akkas jaaladha ittiin hajji dubartii lama qabu ergasi kaate caatutti kaate amma mootuyyuu Aariif immoo Aariif irraa ulfaa'ee jira. Ulfa garaa qaba ulfa isaa garaa qaba. Maal rakkoo qabaa sii jecha waamee ka dalagee sii jecha akkas ta'ee sii injiru kun wanni akkasii jechuun sii ibaluuf jettee akkana ta'e akkana ittiin qaanoftu bilaa aleekkati qaana ittiin kishumallee saalfadhu dubbiin akkasii miti maati dubartii guddoodha barate dubartii guddoodha dhugaa dubbachuuf nama gabbee waan kana dubbatu miti silaa nama gorsu. Silaa nama injiraa miti ani baqqaa nagaramtanii jirtanii bira hojimmaan keessan baqqaa kanuma dalagadhaas jedha dhugaa rabbi dubbachuu ijoolleen duwwaa keessa jiran ijoolleen Suudii Qatar Kuwait Bahrein Oman hedduu isin jaaladha maaliif bakka ni dalagatu birrii qabatoo dadhama malee ni dalagatu alhamdulillah rabbil alamin ijoolleen Yaman keessa jirtu waan addaatu deemamaa jira. Kun jaartii wal jalaa baafata, kun hin fuudha, kun gadhiisa, kun jaartii namaatitti heerumaa, kun jinni. Aboo isin dadhabnee jira. Maaliif isin dadhabnee jira isin jedhe beektu bakka dubbii kee isin dadhabnee jira. Dhaaba mataa miila qabu. Nama wal fixa bakka jechuun aan akka ta'e beeku kun jaartii namaa fuudhaa, kun jaarsa namaatitti heerumaa. Kunan siif ulfaa'ee jedhaanii bakka maal jechuudha. Kunan ilma keessa goote jedhee na gaafate jetti. Abboo qaata cinqii keessa hin dadhabne nuti cinqii keessa hin dandeenye nurraa dhiisa kaa'e. Haala akkanumaan akkas taatan. Hin dalagattanii firii taatanii hin jiraattanii. Barii yeroo tokko yoo kaamilaa laalan wallaahi alhamdulillah rabbil alamin kaamilaan. Maashaallah tabaarakallah rahmaan. Maaliif isirraa yoo namni barumsa fudhata. Ofii isiitii jiraatte bakka. Bisa tokko bar ofii keetillee jiraatti ofii keetillee yaadde waan gaariidha. Yeroo hunda nama yaadu kaamilaan ofiif jiraatte bakka jiru ofii jiraatte kalli walii jaalala dhiiste jirte jechuudha bakka maaliif jireenya mataa isii jiraatti. Namni natti dubbatan jettu namni natti qanyisan jettu kottochi dhaqeen jiru koo ebaloo akkas ta'een hin jiru bakka hin jiraa miti jaalala mataa bakka ofii yoo jiraatan barama waan guddaadha. Ofiif jiraachuufi nama tokko afaan waggaa tokkotti nan dinqisiifadha afaan bakka natti tolte jechuudha. Sirriitti taatee jiraatti haasoftuulee rakkaattu garuu hin dalagatti mucaan sun jechuudha. Dhugumatti hin dalagatti jabduudha. Amma immoo kun immoo Hanaaniin jedhan kun immoo gabbayeetiin ani ulfaa'ee jira. Ani Aariif immoo Aariif hin kolfamullee kun hin kolfamullee ulfaa'ee jiraatti. Waanuma addaa argaa deemte. Waan waddaa dhagaatiin namni silaa gaafa dura hajji sagalee qabdi. Yeroo ammaa kana bari dubbiin salphina.
salphinni akkamii ijitti namaa hin ba'a. Sagalee namaa qabanii ceetee haasawuun hin jiru. Namni bilbila dagatee ba'a. Bilbila koodiyoo wanta bakka waantutu jira jechuudha. Keessattuu isin ijoollee Yaman yuutubaroonni Yaman lafaa amma dhufaa kuni biyya balleessaa jirtan. Biyya balleessaa jirtanii akkam isin haa goonuu fala dhabnee jirraa. Falli keenya maali? Falli keenya wantoota akkanaatti irraa deebi'a. Wantoota fukkataa kanarraa deebi'a. Isin ija barbaadaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wallaahi waan hin taane rabbiin isinirraa qabu. Wantoota akkana kun fukkataadha. Dalagadhu jiraadhu, ofii keetiif jiraadhu, ittiin uffadhu, ittiin nifadhu, ittiin bakka yoo waan gootu dhabde jechuudha. Harka namaa dhiigatiin achi darbadhu. Gaaf galtee tokkoof faayidaa si ka'a. Achi darbadhu birrii biyyatti ergadhu kaayadhu. Isinillee sitti immoo harkuma keetu kaayadhu. Fayyaan jira asittuu jechuudha. Waa hedduu jira nutu jedha malee nutu yaadne malee jechuudha. Kan akkasitti jechuu barbaada uummata kiyyaa hin baddanii jirtan isin akka ija waraabni Yaman keessa jirtan. Namoonni yaada qabu keessa saabatee kuun galee kuun achi keessa jirullee jireenya ofii uffataa. Namoonni yaada qabu jiru. Namni yaada qabullee jireenya mataa ofii ari'ataa. Wallaahi akkasii rabbiin keessanii haa laaffisu. Baddanii jirtan akka ija waraabaa rabbiin isin haa qajeelchu. Hanaan rabbisi haa qajeelchu. Erga goote erga raawwattee jettee maaltu ol baasee si laktabsiisa? Maaltu kana inni bultii isaa keessa jira jechuudha. Bultii nama maaltu diiguu dhaqe? Bultii nama maaltu seenuu dhaqe? Dengada caaltu bultii caaltu keessa seente caaltu faayuu keessa. Hadda mootuyyuu eenyuuni? Hadda mootuu gurbaa san duraan jaallatti na fakkaata akka odeessitutti jaalattee dhiistee na fakkaata siif jecha akkasitti yoo nama durbummaa jalleessitu narra fudhatee durumaa irra sooratamaa sadhiisanii garishaala. Ilmi namaa kan nama jaalatu haalaan amala namaati. Amala qabaattee eenyuun sirriisu jechuudha. Amala batuun sirrii miti. Amala badina amala keessan sirreeffadhaa. Garuu nama akkana jettu kun ilma isa garaa qabeetu inni ulfaata wallahi. Waan dhibbatti ulfaata rabbiin isin akka jechuun rabbiin isin haa laaffisu. Warroonni mana arabaa jirattan immoo tolchaa dalagadhaa ofirraa jiraadhaa raahaadhaa yeroo teessan jiraadhaa. Isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan wanni hin dhaamu jajjabaadhaa. Rabbi isin haa eegu. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo teessanitti dheeressee jira. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baban nagaa.